Guddifachuu hojjetaa gaafatee jennaani seerri biyya kanaati mushmool jechuun afaan abbaa ofii haadha ofii barachuudhaa fi seera biyya kanaa keessatti jira. Jedhee deebisee kan walitti qabu mo'ee kan jedhu warri siyaasaa deebisu naa jedheeti. Maalilee nama siyaasaa yoo miti garuu waan hin beeku naasaa. Ani sakiimii nama waa'ee nama siyaasaa. Ilaa manni kun kan eenyuti? Innumti kun inni amma keessatti ol galii boonu kuni kawara nooshiinti. Kawara chiiliiti. Asitti maal godhu? Waa'ee keessatti hojjetan qabu jechuudha. Aadaa biyya isaanii asitti agarsiifatu akkuma Dr. Kabbaleen sila jedhee aadaa fi afaanii aadaan karaa afaanii ibsamaa calaqqafamaa jedheera. Isaanis kan hojjettu jechuudha as keessatti. Ijoollee isaa ijoollee kanatti kadhatanii yookiin kan biyyaa dhufee aadaa isaanii asitti dhufanii uummata isaanii warri biyya jiranii agarsiifachuu jechuudha. Mana immoo fi bitatan jechuudha. Kan Veetinaamii fudhattanis akkasuma jechuudha. Kan biyya jiraatan kan nuleen kan warra Paakistaanii kan jechuudha. Sumaalee warri ollaa keenyaa akkasuma jechuudha. Warri Amaaraas akkasuma jechuudha. Biyya adda addaa dhufanii kan Noorwee jiraatanii aadaa isaanii calaqqisiifachuudhaa fi afaan isaanii bor akka hin banne uummati isaanii kan biyya kana jiran biyya adda addaa jiraatanii uummata lafa isaanii biyya isaanii saba isaanii kan calaqqisiisu biyya jiran keessatti hojjetata jechuudha. Kan hojjechuudhaa fi mootummaan Noorwee immoo seera isaarrayyuu jira gargaarsa kenna. Gargaarsa kenna jechuudha. Hanga ta'e tokko kenna agarsiifatee mul'atu. Kan kana godhu egaa kan kana walitti dhufee ijaaramee aadaa isaa, afaan isaa, seenaa isaa asitti ijoollee biyya dhalatanis ta'e, ijoollee biyya dhalatanii dhufanis ta'e, nama guddaa addaa jiraatus ta'e akka hin raafannee fi akka hin calaqqisu, akka wanta sun dhalootarratti darbu kan godhu Oromoo jechuudha. Oromoo isaa addaa jiru jechuudha. Nuti kana Oromoo ta'e Oromoo isaa addaa jiru jechuudha. Kan gurmeessu eewu jedhama. Dhuguma kan gurmeessu qaamni tokko jiraachuu qaba. Yoo jiraachuu immoo baate hawaasa keessatti jaarsoliin jiru. Jaarsoliin goroora liqimsan jiru. Kan aadaa ofiis biyya keessatti kan beekan jiru. Kanneen dhaloota dhufuufis aadaan sun afaan sunni darbaa dhufaadhaanii dhaloota dhufu akka darbu ofii isaanii dabarsaa turanii abbaan isaanii isaaniitti dabarsee akaakayyuu isaanii abbaa isaaniitti dabarsee abbaan isaanii isaaniitti dabarsee isaanis ijoolleetti dabarsanii kan dhufanii addunyaa jiraatantu jira jechuudha. Isaan kanatti walitti mari'atanii kanaa godhannu jedhanii walitti dhufaniitu ijaaru jechuudha. Yoo inni jiru ta'e adda bilisummaa Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoo mutti jedhu aadaa isaa, afaan isaa, seenaa isaa, uummata isaa barsiisuudha. Kanaa dirqama qaba jechuudha. Siyaasaa, sagantaa siyaasaa fi akeeka siyaasaa isaatii kan inni bakkaan ga'uu danda'u yoo uummata isaa gurmeessee ijaare duwwaa. Kanaaf uummata isaa bakka jirtu biyya jirutti akka ol gurmeessee ofii isaatii of danda'ee mootummaa keessa jiru sanas tumsiifatee ijoollee biyya isaatti dhaltus biyyi koo Oromiyaadha. Afaan koos Oromoodha jettee ijoolleen kun aadaan Oromoodha maal fakkaataa godhanii akka sa'aammaa irraa jaamboo jooteedhaan sirbee agarsiisu mana bifa adda addaadhaanii moodeelii teekinooloojii ammaa karaa adda addaadhaanii akka isa durii sana miti karaa adda addaan salphaadhaaniitu ijoollee agarsiiftaa nama agarsiifta jechuudha. Isa kana egaa gochuudhaa fi bakka itti godhatanii bakka itti dhufanii waliin haasa'anii bakka ijoollee walitti fidanii
guyyaa ayyaanaa guyyaa wiikendiidhaa bakka walitti dhufanii ijoollee isaaniis wal barsiisanii wal agarsiisanii aadaan Oromoollee kanaa kunoo biyyi Oromiyaa jedhamtullee kanaa jedhanii maappii irratti agarsiisu. Ijoollee biyya irratti jechuudha. Uummati isaa immoo uummata Oromoo jedhama. Nus achi keessaa biqillee. Aadaan isaa immoo kanaa. Isa kanatti argaa guddannee. Asitti illee gudhumnu galgala kan aadaa Oromoo sana calaqqisiisuudhaaf asitti agarsiisu. Sirbi isaa nama jaamboo yoo ta'e sirbu kanaan addaatti sirbamuu danda'a jechuudha. Eenyuun sirbama Oromoodhaan jechuudha. Kana gochuu kan dandeenyuuf yoo jaarmiyaa ijaarame duwwaa. Yoo akka jaarmiyaatti sadii ijaarame duwwaa. Mataadhaan hin ta'u, gosaadhaan hin ta'u. Amma Noorwee keessatti fudhanne ani Oromoodhaa garuu gosa akkasiitii kanaan na galmeessaa jedhanii akka Oromootti galmaa'u malee akka gosa isaatti yoo galmaan hin galmaa'u garuu hunda isaa naammatu jechuudha. Maaliif Oromiyaa naammatu jechuudha. Kanaaf kan irratti dhufnee ijaaruu dandeenyu yoo of ijaarree aadaa calaqqisiisuu barbaanne jechuudha. Amma ijoollee akaakayyuu lama qaba ijoollee xixinnoon. Biyyi kee namatti gaafannu Oromiyaadhaa eegu. Alaabaa Oromiyaas mutti jennu kan agarsiisu. Kan Oromoo agarsiisu jechuudha. Afaan immoo barachuutu jechuudha. Gosa afaan nooshkii maasaanii afaan Oromoo haasa'u jechuudha. Isa kana silaa kan gochuu hin danda'amu mana barnootaa lafa ijoolleen Oromoodhaa qasiitti baratanii isa dhaabbanne mootummaan nu gargaaraa barsiisaallee nu qacaara jechuudha. Barsiisaa immoo waa'ee tara kan nu qabu jechuudha. Oromoo keessa jira kan numatu barsiisa jechuudha. Kanaaf uummata iddoo adda addaatii dhufee waan akkasii kana hojjetu nu amma karaa fudhanna kana. Uummati bal'aa Oromoodhaa akka biyya isaa keessatti bal'aa ta'e biyya alaatti amma yeroo ammaa kana bal'atee jira jechuudha. Bal'aa jechuudha. Uummati bal'aan amma dhaga'u kuni waan kan saatii ijaarrachuu dhiisee wal fafacaasuudhaan warra kaan irraa kaayee fudhateetu kanatti fayyadamu jechuudha. Kun nuufi qabanidha. Ana akka qaanitti lakkaa'u. Kamataa tokkotti ana akka qaanitti lakkaa'u jechuudha. Uummata bal'aa sanaa kanillee uummati Oromoodhaa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti amma nagaa miliyoona 40 gaa kan jenneen namoota gara biraallee amansiisuu dandeenyu waan akkasii kaa dhaabbanne. Ani qofaa uummati bal'aa mana gaa achitti maali uummata biccituun maayise farjootti naan jedhanii duraan amma miti duraan anaan naan jedhanii rakkina qabdu kaasanii naan jedhan jechuudha. Rakkina qabdu rakkina keessan ofii keessan fitachuu qabdu malee miliyoonii mana ga'u kana miliyoonii mana nu bitaa yeroo maxxeettanii afaanii keessa iyyuu naasa'inaa naan jedhan. Maaltu natti dhaga'ame? Salphina natti dhaga'ame jechuudha. Salphina. Isa kana irra aanuudhaaf uummati keenya illee uummata bal'aa ta'uu aadaa bal'aa, afaan bal'aa, seenaa guddaa qabaachuusaa yoo ijaaramne waan akkasii dhaabne akka Oromootti. Kana gochuu yoo dhiibne hin beekamne amna tuffatamnee amna. Kanaaf waan keenya ajabeeffannu. Afaan keenya barreessuudhaaf dubbisuu irratti hadhamaa. Sa'aatii 24 keessatti sa'aatii hanga tokko hojiidhaaf yoo ta'e dhimma Oromoo daqiiqaa yaraa yookiin sa'aatii tokko akka inni hundi keenya mataa mataatti. Yoo akkasaa deebinee immoo ijaaramnu Oromoo walitti haadhumnu gosa gosaan lol qonnu haa jechuudha. Hadhaabbatu inni amantiidhaan lol qonnu hadhaabbatu dhimma waloo qabnu irratti walitti dhufnee dhimma keenya irratti haa hojjennu. Mootummaan kun nu gargaara. Nuti of gargaarsiisuu dadhabne. Kuni dadhabina keenya. Yookiin beekumsa dhabuurraanii yookiin akka Amaariin jedhaa ture sana
ህዝብ ማስተካከል ይቅርና ራሱ አላስተዳድርም ሰለሞን ጀደራቱ ቀበጥ ተለማ ኢልሞነማ ኦሮሞቲ ኢትዮጵያ ከሰጥ ቀሮ ቀንታኒ ኢትዮጵያ ሞቱማ ኢትዮጵያ ከሰጥ ኢሳንቱ ከገሰቹ ኢሳንቱ ካንሰሊ ወላ ባንቱ ጎርሳ አንኪነሞ አካላዩ ትላለች ቱፈነ ይለች ኩኒ ሲሪየስ ዋንት ኩኒ ቦሬ ምታቶ ለማለት ነው ወልት ነው ላጃ ሞቱማን ነው ገርጋ ወፋ ገርጋ ፈያታ Maris gari marayanne walga'ii gari kutaa olle akka ija dardare fi dubra laaluttis marcuma kan bakka gadhiisisu hajeelanii hasaasi fi himannaan si jala jirti karaa fi dubbii otum arganu jala hafa waan jedhaniif walga'iin teeyya soddoma mi'oottu yoo bakka tanatti goolamne bashannanaaf dardaraaf dubraafis karaa gadhiifne gaariidha. Yeroo bashannanni jiru jaarsi jiru waa finni booka gara diyaamilee isin walitti manguddoottis uma jejjettani. Kanaaf akkam jettan namni waa itti hafee jira? Waaqee. Cufneer otuun jedhanii namni yaada qabdan yookaas gaaffii qabdan jechuu isin irra ture. Cufnee jennee barree amma waa hafee jira. Warra isaa turetti daangaa gootanii yeroo isaanii keessatti inni ta'u immoo fiilingii isaa qabuun dansa ture jedhanii yaada akka qoottan yaadas gaaffii sana qaban ture naaf hafu. Abijjuudhaan an akkasii yaada asirratti wanni hafee jirti yeesin gaabbe inni jirti abbaan diimaa foormishiina qabna. Kanaaf abbaa diimaa dhiyaadha. Guutos baik. Waa'ee afaan guddifachuu laalchise mootummaan biyya Norway imaammati isaanii maltikalcheraalizim hordofu jechuun aadaan hedduun akka waliin jiraatu kana qabatamaa illeen akkas godhu. Maan keessatti waa'ee afaanii laalchise mootummaan Norway afaan ijoolleen afaan ittiin dhalatan yookiin akka abbaa fi haati isaanii dubbatan akka dagaagsatan haalaan fedhu. Koomina Osloo kana malee naannawa gara biraa afaanuu qaxaranii barsiisa maallaqa kaffalanii barsiisuu jechuudha. Ijoolleen kutaa tokko haga torbaa kafaltii mootummaatiin afaan barataa turanii jechuudha kutaa torba fixan. Kanaafuu possibility isaa hin jira Osloo malee warri Osloo waan san hin deeggaru. Warri Osloo waa'ee aadaa laalchisee barsiisaa qaxaruu baatanullee waan haala duree hundumaa guutu. Hawaasi Osloo Oromoo Osloo waggaa sadi akka hadhaa bajeta gaafannee ture. Bajeti gaafanne waa'ee aadaaf afaan keenya daa'imman keenya ittiin barsiifannuuf kunuunfannu barbaachisa. Library keessa bakki nuuf haa kennamu kitaabni nuuf haa bitamuuti jennee gaafanne. Akkaatuma saniin harkumarran nuuf hayyamanii jechuudha. Library Deekman biblioteekii keessatti bakki afaan Oromootiif deskiin baname maallaqa isinii kennina kitaaba fichisiisan jedhanii kitaabni ijoo daa'imman dubbisan biyya lakkoofsa hin qabne bitamee baasii mootummaatiin dhufee Deekman biblioteekii gale. Akkaatuma saniin dhaabbataan bajeta nuu qabanii waggaan maallaqa afaan kitaabbiin afaan Oromoo ittiin bitaman isinii gadhiifamaa jedhame. Isa san hayyamsiisuuf falmi daffa nama fixachiistutti ture. Gaafa kitaabni sun hayyamamee deskiin wanni afaan Oromoo kennamee fi akkuma afaan kamiitu biblioteekicha guddicha asii kanan nuu kenname hin labsan. Akka namni tokkichi daa'ima isaa qabatee biblioteekii san dhaqee hin jiru namni kitaaba san ergifatee hin jiru. Labsameera irra deddeebi'ee imeeliin waltajjiirra himameera. Namni kitaaba ergifate waan hin jirre afaan kitaaba fakkiin barreeffame oduu durii wanni hin dhufin hin jirtu.
dhumarratti barri darbee gaafannee dhufee an warra nam qunnamaa turan waan ta'eef kabaranaallee meelletinaan liistii gadi baasan michi intarnaat warra afaan warra fileer kultural biblioteeka jedhanuun laalii naan jedhes dabbaran galle waan naan jette yaadattaa waan jedhanii jira waan ta'eef staatistiksii ilaalchisee barbaachisummaa afaanii waan kan ilaalcha kitaabbiin kana keessaa ka'anii itti deddeebi'ee ergifataa deebisu malee kitaaba tokkocha caalsluga afaan oromoo ka jedhamu cimdii lamaan ka qophaa'e isa san namni ta'e tokko ergifataa deebise kanarraa kaafe namni tokko biblioteekii daa'imman qabatee hin ergifanne kanaaf nuti biblioteekiin kun bakka barbaachisu ispeesicha waan barbaadnuu fi asiin bareechuu fi nuti jedhanii kitaaba afaan oromootiin jiru naamuna tokko qofan bisanii guuma hundasaa guuranii dudda duubarraranii jechuudha. Bajeta itti lakki bajeta beesee lafatti hin taphannu qabnu isna dhufeeyyuu haala dureen as duraan kaasnaa naan jedhan. Kanaaf dhugumaan rakkina fedhittu jira jechuun keessa. Aadaa dhiibbaa godhamee homaa goona. Mootummaan nu gargaaru fedha. Rakkinni nu keessa jira please. Daa'imman keenya qabanne biblioteekii haadha nu guyyaa tokko kitaaba afaan keenyaan batame haa dubbisnuufi haa ergifannu. Kana lammaffaa waa'ee afaan barsiisuu ilaalchisee hojii guddootti tattaafatame Osloo keessatti. Daa'imman didiqqoo reefi afaan baratuu hin jalqabin ta'uu waggaa 5 dabalatee warra gurguddaa ga'eessota afaan barachuu fedhanuuf dabalatee sagantaan barnootaa diriiree labsameera. Gaafa sagantaa bara 2007 irratti mana barnootaa namoota hedduun as keessa jiru yeroo tokko nuti warri qubee barsiisuu dhunnu qofa wal geenne haasofnee buna dhunnee aan. Namooti keenya hedduun isaanii intelektuwaalota dabalatee qubee afaan oromoo hin barreessan sanii moti qubuma lama godhuttu wal qubee lamaan barreessinaan lama wal bira kennaan afaan oromoo barreessuu warri itti fakkaatu jira yoo waliin hariiroo godhu. Afaan kennaa barreessuu dubbisuu hin dandeenyu yoo koottaa baradhaa jedhamillee hin dhufuu namootummaan ga'eessoti daa'imman qophaa'ellee namatti ergamuu dhabame. Ammayyuu jira Dr. Misgaanuun fa'a mana barnootaa tokko ayyamsiisaniif ijoollee afaan barsiisuu jiru namni daa'imman isaan bakka sanatti ergu nama xiqqaa. Yoo dogoggora Dr. Misgaanuun sirreessuu danda'a. Kanaaf kadhatameellee namni keenya ijoollee mana barnootaan ergu dhumammoo yeroo dheertuu irra fudhannee jechuudha ammaan kana rakkinna afaanii qabnaa ijoolleen ta'in afaan hin barattuu hireen hin jirtu kanaaf kana fakkaata. Rakkinni homaan jiru dhaba fedhii keenyaati kanaafu afaan akkuma Oromiyaa keessa san asitti afaan keenya barsiisuu dagaagsuu dandeenya fedhiin haa jiraatuuti. Maaloo bajeti nurraa dhaabbate su akka nu hayyamamu yoo dubbisuullee baatamee fi kitaaba ergifataa haa deebisnu daa'immaaniif hin jedhaa jechuudha galatooma. Osoo Tole abbaa diimaa akka gaarii galatoomi. Egaa dhukkubaa fi rakkoon nuti qabnu akka abbaan diimaa amma ibsuu tana waan kun nutti dhagahamuu qabdi. Waan nuti dhagahameetuma amma gallee irraanfannu tun ta'in yoo nama barsiisus rakkoon qabnu sadarkaa hundaan qabanan as keessatti argamanii kitaaba takka abbaan diimaa yookaan hanqaasitti tuulamanii jiranii dhimma haa itti baanu isinii jaa ana booda ayyaana goobanaas irratti dabala waan qabuufi waan ji'uu barbaadu dhinjaa waliin dhaqaaf. Sama Badima yeroo dubbatutti xiqqoo baay'ee laphee kutuun ni ta'e sabisa maaliif baay'een gadda yeroo waan akkasii dhaga'uu fi gootii fi maaliif jettanii bara uummata miliyoona 40 jennee dubbannaa biyya keessatti waggaa jabana biyya keenya qabatee jalqabee aadaa keenya afaan keenya dhorkanii hundi keenya seenaa qabna wanta nuun jedhame biyya keessatti. Ani naannoo dhaladhee harka 99 kan dhibbatu afaan Oromootiin dubbatu ture.
mana barumsaa keessatti illee akkuma ittiin dubbachaa ture. Finfinnee high school barachuu dhufee afaan Amaaraa sirriitti dubbadhu ture. Yeroo kana mee kana yaadadhaa maaliif amma yeroo carraa kan maaliif barachuu akka jennu naan galuudhaaf hin jedhe. Yeroo dhufee mana barumsaa galuu maqaan keenan jedhee maqaan koo baloo ayyaana goonaan jedhaman jedhee amantiin keenyaan kiristaana keessanaan protestaantii jedhee himattee taansee qomoon keenya yeroo tanaa gaallaadhanii isaantu barreesse. Gaafa maal jedhan achi barsiisuun naftanyaa kibbaatii mee qomoo keessa jijjiirachuu dandeessu amantii gaaffii keessa jira maqaa keenya jijjiirinaan jedhe. Kan jennaan naagaluu dide dhugaamatti naagaluu dide ijoolleedhanii kibilii balbala saddeet dhufee jennaan na'ee maaliin jennaanii jijjiiratu si wayyaanaan jedhe. Achi booda maqaa abbaa haati namaa baate akkamitti jijjiirrata ilmi kanaaf jedheen dide. Gadi bahee yeroon boqonnaaf gadi ba'u maal naan jedhee ijoollee lama ijoollee gurbaan tokko naannoo salaaleetti halatee maqaa isaanii yaadadhaa. Tokko immoo warra naftanyaa afaan keenya danda'udha. Maqaan isaa kan isaa sirriitti Amaara geessu kalkaallee jedhama. Afaan Oromootiin gadi baay'ee maal jedhanii ayyaana gaasha asaayee kan siin jedhu tuwwate gaariidhaan jedhan. Maaliif yennaan siif wayyaa jedhanii yeroo fakkeenyaaf mana barumsaa miilitarii keessa galtu kan akkasii kanaaf si gargaaraa. Anammoo yoo naan galu maaliif diskiriminashinii yookaan immoo nama acuucaan biyya kana keessa akka ittiin Oromoo irra jira jedhee waan hin herregne naan galle turre hayyeedhuma inni jedhee itti fufee jechuudha. Kana booda afaan kana waa'ee afaaniif kaasaa kilaasii keessa yeroo nu barsiisutti ka'anii amma tara wanni kun keenyaan muyyaa jechuun maal jecha muyyaa maalet min maalet noo jedhan amma difaayinii muyyaa gochuudhaafanii afaan Amaaraa irratti barreessan sana isanii dubbisee ture jechuudha. Anamma muyyaa maalet jedheen jalqabaan hin kolfu kibiliin guutumaa hin kolfu jechuudha. Natti kolfan. Maaliif kolfadee na ajaa'ibe. Balistii jedhan jennaa irra deebi'een jedhe. Ammas natti kolfu dhugaa amma kun maaliif kana kaasuu barbaada? Hundi keenya seenaa kan fakkaata warra keessa jirru wanta nurratti hojjetame booda sababis isaan natti kolfaniif akkaataa ani itti pronounsii qaalii Amaaraa sana godhuu jechuudha. Tu sirrii ture jechuudha. Muyyaa jechuu hin danda'u ture. Kanaaf ammayyuu hin danda'u natti fakkaata warri afaan sirrii Amaaraa dandeessisan sana sirriitti na hubatu natti fakkaata ammayyuu hin danda'u qaamatti. Egaa kana maaliif kaasa jettanii really baay'ee nama gaddisiisa waan akkasii carraa akkasii argannee ijoollee keenya barsiifachuu yeroo dandeenyu sababa baay'ee warri ijoollee xixiqqoo qabdan sababa baay'ee dhiyeessitanii laaf ayyaama arganne kana carraa ijoollee keessaniif argattan onii warri umurii hin deemne kana hin arganne goototi baay'ee hedduu ta'an yeroo uni ijoollee high schoolii turre barachaa turre afaan keenya barachuu nurra jira jenne afaan Amaaraa yeroo barsiisan Amaara artuuf jenne miila isaanii irra ejjennee gadi baana. An akka ittiin baradhe high schoolii Shimallis Habtee kan jedhamu waggaa 3 baranne afaan Amaaraa jibba afaan keenya ta'uurraa kan ga'e. Afaan amma jedhamu kana booda qabsoo kanaan arganneerra namni immoo identitiin isaa hundumaa caalaa waa'ee aadaa dubbatameera. Identitiin nama tokko afaan sanaan ani ijoolleen qabu ijoolleen kun faranjiitti guddatanii ijoollee koo afaan hin barsiifanne kan itti baay'ee oliitu maaliif rakkoo mataa koo himachuu hin danda'a garuu amma natti dhaga'ama yeroo hundaa. Kanaaf please akkas gorsa ani qabu ijoolleen maatiin 5 taatan mee warrumti fedhii kana qabdan eeggaltanii dhaqaa iddoo sana ta'a please 5 taati 5 6tti guddachaa deemnaa kana booda yoo karameellaan jiraate karameellaa bitaate atiraaktii godha maaliif namoota keenya gachi godha karameellaatti yoo xuuxanii yoo itti mi'aa'ee dhufe yaada kanaaf akkasillee goone tooftaa wayiitiin
uummata keenya garagaraa kanaatti sila maaliif waa'ee jaarmiyaa, waa'ee oromummaa, waa'ee baduuf jennu, waa'ee hundumaa mana kana keessatti waa'ee hundumaa dubbatamaa oolu. Uni garuu dhagaa taanee jiru. Wanti dubbatamu nu keessa illitu asitti dhageenye barbara kana yeroo gadumaan immoo irraanfanna jechuudha. Please akka sabaatti baduudhaaf deema. Waan baay'ee dhageenya ani yeroon ijoollummaatti guddadhee gabaara warri keenya soogidda bitatu manatti deebi'anii galu yookaan immoo warri daldalu immoo hin daldalaa gabaa oolaa manatti galaa hawaasa xiqqoo reelativli tasgabbii qabu turre. Har'a ijoolleen shamarran keenya afaan Oromoo barreessuuf katabuu hin dandeenye. Kaaba Awurooppaa, Awustiraaliyaa kaan immoo maal jedhee anas warra shamarran fuuldura dhaabadhee kan dubbachuu hin barbaanne. Gadda Ugandaan ture dhiyoo kana gurbaan tokko wanta Sudaan keessatti shamarran keenya irratti ta'aa jiru yeroo natti himu ani dhiiga kootu dhaabate yeroo akkasii. Please yaa Oromoo mee waa'ee dhaabaa abaa'oo maaloo akka namaatti ijaaramu namni hin ijaaramne ijaarsa hin qabne uummatni hin ijaaramne yeroo hundaa rakkoo qaba. Uummati immoo walgiiguu rakkoo guddaa qaba sammuu isaatiif. Kanaatiif mee sammuu keenya qulqulleeffannee bilisa sammuu keenyaaf laannee akka uummataatti waliin sossoomnu irra jira. Yeroo kana kaasu yeroo hundaa ani inaaffii guddaa tokkoon qabu uummata Eritiriyaa irratti. Uummanni Eritiriyaa yeroo baay'ee nan naqaa hawaasa na waamu yeroo ayyaana isaanii ayyaaneffatanii dhaqee yeroo hundaa boo'een gala. Anaaf jaalli galaana namni tokko jira na wajjin Siwiidin jira achidhan yeroo waggaatti waamu gaafa ayyaana isaanii ayyaaneffatanii bara uummanni kun amma oggurii irratti godhamaa jira. Karaa alaa jechuun ekonomik booyikoot waan akkasii. Amma isaan kanarratti aaranii dargaggoon isaanii yeroo lafa isaanii dhaqan hoteela guddaa mana qabu karaa fudhatanii lafti namni taa'u hin jiru. Umurii akka seera gadaa jennu duriitiin ijaaramanii jiru. Jaalanneetu doolarii persentii lama biyya keenya abbaa keessa keenya galinaa jiraniitu gaddinee deebina jechuudha. Oromoon guyyaa kam yoom gaaf tokko akka kanaatti biyya alaa kana keessatti waliin dhaabbatee argamu jennee itti inaafnee nuti yeroo hundaa deemnu waggaatiin. Hawaasa Eertiraa akkanaatti har'allee qabsoo lammataa yeroo eega bilisaa argate bara jarri kun bilisa argatanii mootummaan isaanii maal akka ta'e rakkoo guddaatu ragaa jira. Haa ta'u malee ammayyuu deeggaraa jiru jechuudha qabsoo sana biyya isaanii aayidentitii sana. Lama kan yeroo hundaatti qaanamsiitti maa. Uni biyya Siwiidin keessatti waa'ee ishee nama shanii eeggatan. Nama shan taanes ijaaramnees sosso'uun dura jira. Waggaa baay'ee biyya Siwiidin keessa yeroo jirannu hawaasa jaarra. Si'a tokkooti ifa nam fixama kumarratti lama ta'u. Nama bareennee waliin bareennee dhufnee yeroo namni waggaa 50 fa'aa guutu hawaasa keessatti jechuudha. Tasfaayeen xiqqoo oduu sheekaa. Waggaa 50 fa'aa yeroo guutan wanni fa'aa ta'u wanni godha. Booda Nuuree kan jedhamu tokko waggaa 50 guuttee isheen abbaa manaa wajjin biyya Misraa deemtee waggaa 50 guutuun egaa biyya aadaa ta'e aadaa faranjii qabna jechuudha. Amma mee kottaa Nuuree yeroo baay'ee walitti nu qabdiiti mee Nuureef waa goona jenneetu nama xiqqoo taanee maasheen guyyaa dhaloota ishee sana kabajuuf jenneetu waa qopheessinee yeroo isheen hin beektu dhufnee yeroo isheen mana kana keessa dhuftu ibsaan dhaamee ture. Yeroo ibsaa bannu namni Oromoon magaalaa tokkoon keessa jiru akkuma jirutti guutee jira jechuudha. Hin gammadee hin boosse kabaja argattee jettee namni waliin gammadee gaafa sanatti namoonni ija maal jedha Oromoon budaa jira jedhamti akka budaa taa'ee kan ilaalaa ture jechuudha. Sababa dhibba tokko baasanii hawaasa akkasitti waliin qindaa'e kana diigan jechuudha. Hiriira waliin ba'u tafee kana tafee yeroo hundaa
haala akkasiin nuti dhalan. Kana keessa akkamitti hin baanna warri yeroo qabdanii kanatti qormaata gootanii aadaa keenyas kanas gootan kana qormaata godhaatii uummanni kun hawaasi kun akka wal hin diigne akka wal hin jiraatu gochuu irratti hojjechuudhaaf uummati Ugaadeen yeroo hundaan nu boonsu ijoolleen isaanii shamarran isaanii dargaggoon isaanii Oromoo shan jaarsolii ayyaana gobanaa tasfaa'ee meeqatu Oromoon alaabaa keenya fudhaniitu firii Oromiyaa jedhanii wajjin hiriira bahu kun injifannoo gaarii Siwiidin keessatti nu fide durillee kolgaltummaa biyya sana keessatti kan namni keenya argachiisa kanallee haala kanee jijjiire namoota baay'eellee alaallee nu fudhachaa jiru. Muuxana 5 taaneetu waggaa 10 tattaafachaa ture. Kanarraa waa barachuun nurra jira. Abdii kutattanii waliin diigna. Please kan wajjin galatoomaa kan wajjin barbaadee